السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجنتو في دعوة وردفتو في يوتيوب شانل حليمة أوروتوب ويلكام أشما هركفوني وردفتو تكيه هندك سنو تكابدا كتا غندا أمن تاسون جني على فيا كيسا نجني كيسنا ركب وكم جرتني وردفتو تكيه إجا ورني هنگام ماتين أفتاتني يوتيوب شانل كيانا ججبيسا جرتن لايك شير سبسكرايب قالتو مقالني كيسن دچهاتا أملي لايك شير gochuun nagargaara isiniin jedha viidiyoo kiyallee hanga dhumaa daawwadhaatii sa'aatii akkanaaf guutuu nagargaara isiniin jedha obboleeyyan kiyya ammallee naaf jiraadha. Egaa viidiyoon ani irraa dubbachuu dhufe waa hedduu ni dubbanna. Waa hedduu gorsallee asumaan isiniif ta'a jechuudha. Warroonni gana gaa'ila seentanillee warroonni gaa'ila keessa jirtanillee irraa dubbachuu barbaade jechuudha. Gorsee viidiyoon kiyya gorsaa fi viidiyoo nyaataa viidiyoo adda addaa ni hojjedha jechuudha. Maaliif namni hunduu waan mataa isaa keessa jiru waan isaatti dhagahame waan yaadu hundi isaa irraa dubbataa jechuudha. Maal jechuu barbaade asitti hordoftoota kiyya kataree fi muudannoo ka dhufuu fi immoo irraa muuxannoodha jedhanii irraa barumsa nuuf ta'a jechuudha. Yoo duraan wallaallee nu godhe yoo duraan sooshaal miidiyaa uummataan wal arginu hin qabne amma sirriitti nama keenya wal arginaa waan namni keessa jiru waan namni irraa of eeguu qabu irraa of eeggannoo godhuu qabu waan namni hedduu miidhamee hin arginaa jechuudha hundi keenya. Walaakin kana hunda osoo arginu gariin keenya of miinaa jechuudha. Obboleettiin teenya takka tiktok irratti bootti gorsa asumaan obboleeyyan kiyya gaganaa bultii ijaarata akkasii fakkeenya akkasii gorsa irraa fudhattanii soon viidiyoo keessa jalqabarraa hanga xumuraa dhaggeeffadha. Mee viidiyoo ishii dhaggeeffannee walitti deebinee osoo achirraa haasa'e wayya mee viidiyoo ishii dhaggeeffannee walitti dachaana. Warri heerumtanii jaarsa keessa hin adda baatan maashaa Allah maaliif jettee naan jee dhugumaan bareeddan isin osoo bareeduu baattanii jaarsa duraa sanuun heerumtan wallaahi manatti haftanii jaarsi kan kee gaafaati biyya jirtu dubra hunda keessaa si maratee si argatee bar dhugumaan bareeddaa fi rabbumaatti wajjin Egaa obboleeyyan kiyya daa'immanii taphaa simbiraa lubbuu jedhanii mammaakanii kun akkanatti namarratti mammaakanii jechuudha. Jireenya nama kana keessatti yeroo namni miidiyaa baay'inaan akka ammaa kanatti fayyadamu amma namni kennallee maashaallah namni irra caalan harki irra caalan nama yuutuubii banatee harki irra caalan nama miidiyaa irra oolu miidiyaa fayyadamu jechuudha. Bakka sirbaa malee bakka waan nama kolfisiisuu malee namni baay'ee ilaalu jechuudha. Yeroo namni waa dubbatu yeroo namni waa nama gorsu mee yuutuubii namaa kanallee toluu baatu isinillee kolfisiisuu baatu gorsa xiqqoollee taatu isin fayyadu keessaan dhabu. Kataree taree kan dhufu immoo gorsa irraa fudhannaa jechuudha numarri keenya jechuudha. Maaliif yoo jettan obboleeyyan kiyya yeroo ammaa kana namni nama hunda walitti hin qaban. Namni gaarillee ni jira kan nama jaalatu ka fuula ofiitiin hojjetee nama bulchu kan niitomaaf nama barbaadu ka jaalalaaf nama barbaadu guutee jira jechuudha. Haa ta'u parsantii 100 keessaa 20-30 yoo jiraate jechuudha namni akkasii. Irra caalan parsantiin 100 keessa 70 nama birriif maallaqa qofaaf nama barbaadu jechuudha yeroo ammaa kana jechuudha. Obboleettiin teenya tun amma mucaa kanatu akkana sagalee irra hidhe malee waggaa 12 biyya namaatti dalagee waggaa 12 guutuu obboleeyyan kee kana as dhalatan hundi isaaniitu heerumanii obboleeyyan kee kana as dhalatan afur immoo maaltu heerume jetti hin bootti jechuudha. Asiin dura viidiyoo gadhiiftee akkana obboleeyyan kee asiin dura dhalatan heerumanii jettee viidiyoo gadhiifte ani osoo heerumin waggaa 12 biyya arabaatti fixee manallee hin qabaa birrii 8,000 illee hin qabaa. Namni na fuudhuu barbaadan keessan hayi naan jedhamu na dubbisa yaa akka obboleettiitti yaa miidiyaa irra baatee kadhattu malee dhiirri hin argamu jedhanii ani hin beeku. Namoonni tokko wallaahi yoo dhugaan taate yani tokkoffaa gowwummaan yeroo ammaa hin jiru jechuudha. Dura gowwummaan nama jira namni nama gorsu hin jiru namni waan isa irra ga'e waan isa mudate namaaf ibsu hin jiru jechuudha. Akka ammaa kanatti gizeen babal'ateetiniin waggoota 4 dura waggaa 5 dura rakkoo namni irra keessa jiru rakkoo namarra irra ga'u namni nama ibsu hin jiru jechuudha. Obboleeyyan kee waan akkana narra ga'e waan akkana namarra ga'e of eeggannoo godha
namni jedhee nama ibsu hin jiru. Amma hoggoota shanan kana asitti jechuudha. Namoonni baay'een irraa dubbataa jiran miidhama isaanii rakkoo isaan irra ga'ee maal akka isaan miidhaman dhiirri maal akka isaan maal akka isaan ta'an dubbataa jiranii jechuudha. Nuti hin dhageeffanne malee waan akkanaa kana jechuudha waan nu fayyadu jechuudha. Tokkoffaani ka jedhu birrii maal haa ta'uuf amma namni dhiirri biraa na kadhatee namni waliigallee yooma san keessan na dubbisee warri kiyyaallee gammadee ni kaana hidhee anillee ishee jedhee gammadee ni kaana hidhanii birrii riyaala 8,000 itti tarakkabe amma bulookna godhee badee maal jechuudha. Osoo inni si fuudhin badhe maani kaasii hidhateen osoo si bira hin gahin osoo manatti si hin galin birrii kee maal haa ta'uuf itti kennitaa jedhaa baraan. Mee maal haa ta'u birrii 8,000 riyaala 8,000 jechuun birrii Itoophiyaa 200,000 fi wayii jechuudha yeroo ammaa kanatti. Haaluma salphatti inni lafa takkaan ni bitataa jechuudha. Haaluma salphatti yoo as gabaabsine jechuudha. Maali ka kana mara nama godhe maali yaa buleeyyan kiyya maaltu kana mara nama fide yaa akii dhiirri meeqa kamtu jira miskiinni gad jedhee dalagatu miskiinni gad jedhee dhagaa mukatti bu'ee dalagatee niitii ofii horatu barbaadu ka bultiif si barbaadu ka jaalalaaf si barbaadu ka niitamaaf si barbaadu ka haadha ilmaa boru naataataaf si barbaadu meeqa kamtu jira ka biyya keessa yaani dhiira miidiyaa irraa nama dubbisee yaani si jaaladha si fuudhe jedhee nama fuudhe malee hin ta'u yeroo ammaa kana akkasina fakkaate namni miidiyaa gubbaratti maaltu bo'uun si barbaachisa dalagattee duniyaa qabdaami duniyaa kee qabdu kana ka dalagatte kana walitti qabattee manallee ijaaradhe jettee waggaa 12 jechuun waan xiqqaa miti yeroo silaa ilmoo ofii dhalanii itti ergataniidha waggaan 12 kun yeroo ilmoo ofiitu itti ergatanii itti qabbaneeffataniidha ati umriin kan kee gimmaashni sirraa dhumatee jira yeroon kun amma ammaan booda silaa akka teettee ka biyya galteetiin daftee heerumtee bultii kee ijaarattee ilmaan kee godhattu yookaan ifaajee kee ka waggaa 12 laffaatee halkanii guyyaa riba dhabdee arrabsamtee tuffatamtee xiqqaatamte kana haaluma salphatti kasirraa tarakkabu ka biraati jechuudha. Maal haa ta'uuf miidiyaa irra kadhatta maaliif irri hin jiru aanan hin jiru galtuu biyya keetitti galteetiin abbaa barbaades si fuudhaa bar maallaqa kan kee eega qabaatte mana kan kee eega qabaatte durriyyee akkanaanuu eessan dubartii waa harkaa qabdu harkatti galfadha jedheetiin akka malee nama barbaadu ati immoo miidiyaa irraa mee namni na fuutan nama na fuudhu dhabe kuni of rakasiisuu jedhama. Duraan nuuyyuu of rakasiisne jechuudha. Lammata maaliifi lammata parsantii kenna ka kana caala of rakasiisuu jedhama kun. Kaleessuma haa isiin jedhee kaleessuma si jaaladhe nikaa naa hidhi yoo isiin jedhee nikaa si hidhadhee nikaa si hidhatee osoo amala isaan argin osoo waan isaan argin osoo bira hin gahin osoo mana galtee wajjiin isa waan isa addaan hin baafatiin akkamitti birrii kana muluu oluma fuutee itti tarakkabda akka nama gad jedhee lafaa fuudhetti. Wallaahi baay'ee waan nama aarsudha beeta sila kana mara gommaa jiramu maaltu jira jechuudha tarii namni fayyaalummaadha abbaa manaa dhabee kaanuu argadhe yookaan gammachuu fuudhaanii fuutee itti tarakkabda akkas fakkaata. Walaakin gommaan waa lamatu jira yeroo ammaa kanatti birrii kan kee eega qabaatte mana kan kee eega qabaatte waan barbaadde abbaa barbaade tusi fuudha jechuudha yoo ta'e. Gizeen ammaa kun gizee qalbii dhabanii fuuraa ofii halkanii guyyaa xaaranii fidan fuudhanii laaftumatti nama tarakkabanii miti. Abbaa manaa tokko argattanii nikaa hidhattanii hojjettan abaqqaa dhiirsa kiyya jettanii ifaajee keessa ol fuutanii itti tarakkabu osoo hin taane awwala ifaajee keessan qabadhaatii galaatii haga fedhallee isin fuudhee ifaajee keessan parsantii muraasa itti kennitanii parsantii muraasa ofii ol kaa'achuu qabdani. Tariin beekamu ilmi namaa hin beekamu namatti jijjiirama. Gaarillee argachuu mala badallee argachuu mala waan carraan irra nama buusin beekan. Walaakin waanuma jiru hundaa tarakkabdanii ol fuutanii itti erguu osoo hin taane meeffachuu nama kana wallaala awwaala birrima xiqqoo isii itti ergee ilaala bakka birrii hagana qaba jettee miidiyaa irra baasuun keellee sirrii miti. Waan rabbiin ganama sii lallabe hin dhabdu ati bootteef miidiyaa irra baateef dhiirsan argattu cal'istee rabbii kan kee salaattee du'aayii kadhatte yaa rabbi kiyya umriin kiyya narraa deeme biyya namaa kana keessatti hanga ammaa hireen arganne yaa rabbi hiree gaarii naa baasi abbaa manaa gaarii yaa rabbi naa baasi jettee yoo du'aayii kadhatte rabbiin si badhaasa rabbiin akkanatti nama nambisu eenyumaa yoo akkanatti nambisne namni rabbi irraa waa kadhatee rabbi irraa humaan dhabu jechuudha. Keessumaayyuu baatee ramadaanaa kana keessa rakkoo cinqii yaaddoo namatti jirtu hunda
osoo nama dhiiftanii rabbiin jala harka qabattanii sadarkaan kun namarra hin ga'u jechuudha. Har'a faajee riyaala 8,000 jechuun yooma 2,000 dalaydeeyyu waan ji'a 5-6 jechuudha. Yooma 2,000 dalayde yoo 1,000 dalayde silaa waan isiin ji'a 8 dalaydeedha jechuudha. Akkasi rabbiin nama haa laaffisu ka taree ka dhufuuf barumsa namaa ta'a. Walaakin warroonni ammaa achi ka isin kadhataa jirullee isin janaa jirullee kan egaa isin godhatuuf karoora qabullee birrii keessanii miidiyaarra baatanii ani birrii hagana qabaa ani mana qabaa waa'ee kanaa hin dubbatina. Duniyaa keessan dalagattanii mi qabattanii mi 8,000 qabattanii mi 4,000 qabattanii 2,000 qabattanii 5,000 qabattanii birrii keessan akkaawuntii yoo qabattan akkaawuntii irra kaayadhaati. Akkaawuntii yoo hin qabne garaa keessanitti hidhadhaa jechuudha. Garaa keessanitti tolchaatii hidhadhaa. Namni nama duniyaa qabu nama boru yoo duniyaa qabaatte galtee karoora baaftee dalagattee biyya keessa jiraatta jechuudha. Yoo ati waa harkaan qabaatini hambaa miti obboleessi keetu sin barbaadu obboleettiin teetu sin barbaadu haadha abbaan keetu sin barbaadu jechuudha ati waa harkaan qabaatin. Kanaafuu dhiirsa argadhe jedhanii waan dalagantee tarakkabu osoo hin taane waan muraasa itti kennu wayyaa isiniin jedha. Hiree gaarii isinii haa baasu yaa obboleen kiyya maallaqa keessan jabeeffadhaa okkota kaa'adhaa guduunfadhaa hidhadhaa waa of duuba qabadhaa dhiira argan jettanii ittiin tarakkabina rabbii keessan jala harka qabadhaa du'aayii kadhadhaa yaa rabbinaa hiree gaarii naa baasi jedha rabbiin kadhadhaa malee miidiyaa irra baatanii birrii hagana qabaa mana akkana qabaa nama na fuudhu barbaada. Miidiyaa irratti bayanii fi dhiirsi namaan argamu yookaan akkanumatti ifaajee namarraa nyaate bulook nama godhu jechuudha. Abadan birrii keessanillee kennina waan qabdanillee hin himina isin fuudhu isin haa fuudhu. Isin fuudhuu baatu isin haa dhiisuu jechuudha. Yeroo ammaa harki irra caalaan namni ifaajee ofiitiin jiraata jechuudha. Mee amma ifaajee ofii dhabde isillee bulook godhee bade birrii isillee fudhatee bade isiin barbaadu kaa duraayyuu inni birrii isi fuudha bakka jedheetiin isii walii gala isii dubbise malee bultiif yookaan jireenyaaf isiin barbaanne jechuudha. Isiin amma jaarsallee dhabde duniyaa ofiitillee dhabde jechuudha. Rabbiin bakka isiif haa buusu rabbiin qalbii isiif haa kennu duraayyuu wadiin isiin dalayde sirrii miti. Ol fuutee birrii itti kennu balleessite nama waan isaa sun beekin abbaa mana tokkotti dabalamta yoo isin fuudhee mana ofiittiin isiniin galee isin wajjin jiraate isin wajjin dalage parsantii muraasa itti kennaati parsantii muraasa ol kaayadhaa wajjin dalagadhaa malee nama badheetiin silkii waliin galan silkii wal jaalatan silkii nikaa wal hidhatan birrii gonkumaa ittiin kennina. Heerumni isinitti hafu malee birrii badhee ittiin kennina. Yoo isinii fuudhee manatti isin gale qofa parsantii muraasa itti kenna parsantii muraasa ol kaa'adhaa qalbiin dhabina gizee qalbii dhabanii miti gizee birrii ol fuudhanii faajee ofii namatti tarakkabanii miti gizee waaf duuba qabatanii nama waaf duuba qabateetu boroo yoo rakkate as fuudhaa jechuudha. Humna ofiitillee taphatu carraa argatanii fayyaa argatanii inni irra dalagatan kana boru argatu dhabuun mala rabbiin akka tokkotti hin taa'u. Rabbiin fayyaa nu kenne umurii nu dheeressee nama ifaajee ofiitti fayyadamu rabbi nu haa godhu namni ifaajee namni namarraa nyaatu yaa warra dhiiraa isinillee rabbii keessan sodaadha duniyaa namaa hanga feetanillee nyaattan boruu irraa deemuun keessanii nafuu keessumaayyuu namni dubartii miidhanii rabbii fuulduree walitti dhufuuf teettanii tabiraallee yoo fuutan sunillee dubartiima takkarraa nyaattanii tabiraa ta'idmeen xiqqoo fuudhu warri caccabdan rabbii keessan sodaadha. Biyya nama kana keessatti akkaataa ittiin gubannee duniyaa tana finnu nuuf rabbiin malee nuuni walitti beeku hin jiru jechuudha. Ibalu ala jirti yoo jedhan qalbii nama fakkaata jechuudha nama biyya keessa. Walaakin rabbiin zaalima akkana kana rabbi isinirra haa qabu isin jedha hordoftoota kiyya. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebiin baay'ee nagaan naaf tura.